galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Warri macaafa qulqulluu qabatanii jirtan Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 irra jiru dafeenuu dubbiseen wajjin sagalee waaqayyoo dhageenya. Yeroo kana booddee ayyaanni warra Yihudootaa ture. Yesuus Yerusaalemitti ol ba'e. Karra hoolaa isa jedhamu isa maasaraa mandara Yerusaalemitti galchu bukkeedhaan bishaan kuufamaan afaan Ibraayisxiitiin Beetzeetaa jedhamu tokko ture. Bishaan sana bira godoo babal'aa 5tu ture. Namoonni dhukkubsatan baay'een warri jaaman, warri naafatan, warri dhaqni isaanii gar tokko du'es godoota sana keessa ciisanii yookaan raafamuu bishaanichaa hin eeggatu turan. Ergamaan waaqayyoo yeroo yerootti golba bishaanichaa keessa lixee isa hin raasa. Raafamuu isaa booddee namni dura bishaanicha keessa lixe dhukkuba isaa kamitti iyyuu hin fayya ture. Namni waggaa 38 dhukkubsate tokko achi ture lakkoofsa 5 irraa. Namni waggaa 38 dhukkubsate tokko achi ture. Yesuus yommuu namicha dhukkubsatee ciisu sana arge yeroo dheeraa hammana ga'u dhukkubsachuu isaa erga beekee fayyuu barbaaddaa jedhee gaafate. Namichi dhukkubsataan sun gooftaa bishaanichi yommuu raafamu kuufamaa bishaanichaa keessa nama na buusu hin qabu. Ofii kooti immoo utuun itti rakkadhu namni biraa na dura keessa lixa jedhee deebiseef. Yesuus immoo kai siree kee fudhadhuuti adeemi ittiin jedhe. Namichi achumaan fayye siree isaa fudhatee achi adeeme. Guyyaan namichi sun fayye guyyaa sanbataa ture jedhe. Mee waaqayyo ulfinaan kaasee na mul'isaa dhaamesin. Jedhi dubbadhu giddiin qabiniiti. Mee raajii ofuma keetti dubbatadhu waaqayyo ulfinaan kaasee na mul'isaa jedhate. Baay'ee kan sindibu iddoo namichi kun ciisee jiru yookaan irra kadhatee jiru maasaraa mandara Yerusaalemitti kan galchu mandara qulqulleetti mandara ulfina qabeetti seenaa Israa'el keessatti mandara baay'ee kabajamtu akka Finfinnee keenyaa kana mandara baay'ee jaalatamtuutti maasaraa keessatti kan galchu yookaan iddoo hooggantoonni magaalicha bulchan keessa taa'anitti kan galchu balbala galumsaa bukkee taa'ee kadhata. ብዙ ሰው የሚተላለፍበት መንገድ ላይ ነው። ነምኒ ባይን ከንረበው ነምኒ ባይን ከንረገሉ ከራጉባት ከነዱዋምት ከምብራስን ተኒማ ኢዶን ነምች ኩን ታኤ አችኑ ኩብሰቴ ጪሳ ጅሩ ነምኒ ባይን ኢዶት ፈየዳ fayyuudhaaf garuu nama barbaachisa. Waggaa waggaatti yookaan yeroo yerootti ergamaan waaqayyoo bishaanicha raasa. Yeroo bishaanichi raafamu namni dursee bishaanicha keessa bu'ee hin fayyaa nama cabu. Inni kun garuu akkamiti? Waggaa meeqa ciisee nama cabni keenya? Maal dhabatu isa ciibse? Abeet bishaan waggaa 38 guutuun raafamin afeeraa? Fayyaa warri jaaman warri naafatan warri dhukkubsatan warri dhaqni isaanii gar tokko dhukkubsate yeroo garaa garaa fayyanii sabraa galaniiru. Inni kun garuu waggaa 38 guutuu achuma siree isaarra ciisa. Maaliif ciise onaan jette? Nama ciisa kaasuun qabu. Innaa ergamaan waaqayyoo bishaanicha raase namni dursee keessa bu'e hin fayya. Namni dursee keessa bu'e garuu hin fayyu. Inni kun nama keessa isa buusuun qabu. Ofii isaatii immoo gangalatee keessa buufatu inni yaadu namni kan biraan nama qabu. Dursee keessa bu'ee fayya. Na dhagee waan sittima. Fira dhabina kee duubatti si hambise yonnate. Rakkina kee duubatti si hambise nate. Nama si gargaaru dhabdeen nate. Waaqayyo kana dheera. Ulfinaanan si kaasa siin jedheera. Ati yitamee naan hin jenne malee ergaa sitti meera. Waaqayyo ulfinaanan si kaasa siin jedheera. Naman qabu iddootti fayyan jira. Firan qabu iddoo namni baay'een hidhaatti itti hiikkatu jira. Nama isa gargaaree keessa buusuun qabu garuu iddootti fayyan jira. Na dhaga'i alana harki tokko sii dhufee. Iddootti namni fayyuudha garuu abdiin qabu. Asanumayyuu immoo baay'ee kan sinnibu namichi kun waggaa tokko dhukkuba koottiin fayyu jedhee hin beeku. Inuma ciisa waggaa meeqa garuutti ta'eera. እኔ የሚገርመኝ ነገር እሱ ነው። ለምን ይተኛል እዛ ቦታ? ማሊፍ ጪሳ ፈዩዳፊ ቢሻራፈሙ ቀባ እና ቢሻራፈሜ ነምኒ ዱርሴ ከሰቡሱ ቀባ ነማ ከሰቡሱን ቀቡ ማንቱ ሰጪብሳ ላ ዳጋቱ ገሴ ከማዳ ጃጋያስ ቱርቴሞ ዋቀዮ ኤገተነተ የሮሲ ገኤራ ሀፍቴውማ ኢየሱስ ኬቲ ሀፍቴውማ ኢየሱስ ኤገተነተ ገነምኒ ኩን ከንኬት
waaqayyo akkana dheera nan kaasa ulfinaa nan kaasa gaaf tokko akkana ta'e akkuma yeroo kaanii godoo isaa keessa algaa isaarra toocisu sireettiin bishaan bukkee ciisu kana keessa toocisu bishaanichi akka yeroo kaanii namni ittiin fayyuudhaaf bishaan raafamuu dirqaman godhe Yesuus. Namicha gaafa laalu waggaa 38 rakkina waggaa 38 gaafii waggaa 38 ba'aa waggaa 38 dhukkuba waggaa 38 baatee ciise. Umurii keenya chaadhaam. Umurii keenya namni baay'ee waggaa tokko dhukkubsannaan bakka dhaqni muluullaa shayoo machi akkasiin waggaa lama dhukkubsannaan namni baay'een abdii kutata. Inni kun garuu waggaa meeqa ciiseera? Ani naa yaadu akka barataa macaafa qulqulluutti ennaan yaadu sireen inni irra ciise iyyuu hin beekamtu wayi natti fakkaata. Milikkita wayii qabdi natti fakkaata. Mitiire gadin ciiftuu jedhan. Eenyumtiin ani nama du'e gannatee beeka waan sitti himaa namni waggaa amma kanaa ciise miti waggaa tokko waggaa lama namni ciise dhanni isaayyuu hin dirmammaa ullufa baasa waan tuqamuu hin dandeenye akka muka wayita foonumti namaa kun waggaa dheeraa ciise rennate isa uyyee 38 amat mulu waggaa 38 guutuu ciise akkamitti dhagnumti isaayyuu goggogide kan jedhu anaaf gaafiidha kan biraammoo waan yaadaan akka nama macaafa qulqulluu qayyabatu tokkotti abdii maalii qabaa ciisaa abdii maalii qabaa silaa naman qabu silaa firan qabu silaa abdiin qabu silaa qabeenyan qabu namuma qaxarateellee isa keessa buusu barana waan sitti mana dhaga'e maalooti naman qabdu siin jedhan miti Yesuus ulfinaan si kaasa firan qabdu siin jedhan miti bagayyuu firan qabaatiin utuu firri kee si gargaarte ana takkan godheefim jetti gaaf lama si gargaarte gaaf sadi si gargaarte kaate anatu bakkan godheefi siin jedha bagayyuu firan qabaatiin bagayyuu namni sin gargaarin Yesuus si dhufeera yee Yesuus dhufe gaafa Yesuus dhufu bishaan raafamaan jiru homtuu waa ta'an jiru Yesuus namicha kana laallani namichi kun waggaa 38 ciiseera na dhagee waan sitti maamaaloo abdiin kempuin waggaa dheerateen jedhin yeroon isaa dheerateeran jedhin barri fagaateeran jedhin Yesuus waan haaraa godha yee maaloo meennaan jetti waan haaraa sii godha yee akkana maatiif barri dhumeera akkana maatiif umuriin dheerateera akkana maatiif abdiin citeera inni waan hundumaa haaraa gochuu danda'u Yesuus gaaf dhufu namichi waggaa 38 ciisuusaa garagalee ilaale dhaqee namichi jedheen fayyuu barbaadda jedheen utuu namicha san ta'e waggaa 38 maaliif ciisa laga beektaati qoosaadhaaf miti diraamaadhaaf miti fayyina barbaacha ciisa iyyee utaalee dafee nan fayya jedha ni kun garuu akka dheedhe rakkina saasaachuu jalqabe ilaadheeni ilannaa namni fayyu bishaan kun raafamuu qaba bishaan kun innaa raafame immoo nama qabutu dursee keessa bu'a namni akka koo nama hin qabne uma abdiin qabu dhugumayyuu namni akka kee nama hin qabne uma abdiin qabu waaqayyo garuu abdii keeti qaba nama biraa namni akka kee nama hin qabne uma abdiin qabu waaqa biraa garuu namni akka koof akka kee abdii qabu hin jiru Yeedeen Yesuus nama hin qabdu uma hin qabdu namicha nana jedhee ka'eedhee siree fudhu deemeedhee ameen naan hin jenne maaloo ergaan dubbadhe man maqaa gooftaa Yesuus irra kina kee fuutadhu gale maqaa Yesuusin dhiphisaa kee baattadhu adeeme maqaa Yesuusin isa bara baay'ee karaa si teessise baattadhu adeeme wanti inni bu'aatu ta'e namichi kun gaafa Yesuus siree kee fudhadhu jedhu fayyinni guutuun itti dhagaamuu jalqabe kan biraa waan sinitti man namni waggaa 38 dhukkubsate akkamitti waa baachuu danda'a ulfinaan kana sinin jedheef kanaaf danda'ama waggaa 38 baatee ciisee moo har'uma ka'een baataa waaqayyo akkana godhe ulfina wayitti laate ilana dhagee harka duwwaa sin galchu waaqayyo ulfina wayii sii dabala si ilaale si ilaaluu bayyaalate miti Yesuus harka duwwaa sin galchu ulfina wayii sii dabala malee miqanyaan tokko moo jirti akka koo teessoo wayirra kan teessoo xixinnoo wayirra teessi achuma teessee moo miqanyoomti achuma teessee ilaale
inni gaafa namichi siree baata dhaqu guyyaan irraa guyyaa sanbataati akkamitti namni fayya seera cabe seera direegamne ara Yesuus ከሕግ በላይ ነው ማሎ iyyiti ameen አንጀሪካ ergaan qaba nama tokkoof waaqayyo nama ulfinaan dhaabu ergaan qaba nama tokkoof waaqayyo nama ulfinaan gargaaru ergaan qaba nama tokkoof waaqayyo nama ulfinaan kaasu maaltu karaa si deessise laata maaltu humna kee ol ta'e laata maalitti gara nama ilaalte nama dhabde laata maalitti gara fira ilaalte fira dhabde laata maalitti obbira obboleessa eegne obboleessa dhabde laata inni hunduma caalu Yesuus keessii dhufa ulfinaan si kaasa siin jedhe gaafa fayyuu namicha argan akkana jedhani guyyaan irraa guyyaa sanbataati akka seera keenyatti akka dambii bulfannetti guyyaa namni itti fayyu midine ila geessitani maan ila ulaagaa seerati ol inni hojjetu afur qulqulluun jira ሕግ ነው ሕግ ነው ኢየሱስ ግን ከሕግ በላይ ነው ማለው ኢየሱስ ሴራ ገራራዳና እንጀሪካል ጀርመ ኢየሱስ ሴራ ገራራዳ አይደል akkati beektuuf akkati yaaddutti firri dhufu malee ta'u miti Yesuus fira gararraadha akkati beektuuf akkati tilmaamtutti maallaqa malee hin danda'amu miti Yesuus maallaqa gararraadha si garuu maaltu karaa si cibseera sitti garuu maaltu ulfaatee jira humna kee gararraa garuu maaltu ta'ee jira ammati yaaddu ol garuu maaltu sitti ta'ee jira maaltu waggaa baay'ee sitti lakkoofsise bara si lakkoofsise waggaa isaa dheerate Yesuus akkana dheera ulfinaanan si kaasa utuma warri nuti luboota jedhan arganu utuma warri nuti waggaa dheeraa tajaajille irreedhan arganu namichi siree baattatee adeemuu jalqabe mana qulqullummaa keessa oliif gad deemuu jalqabe iddoo namni bilisa ba'e iddoo namni birmaduu ba'e itti waaqeffatu iddoo ulfinaa keessa olii gad deemuu jalqabe baranana dhageessittan hima Yesuus ulfinaan si kaasuu saarraan kan ka'e iddoo namni hin eegne waaqayyo si dhaabuu jalqaba iddoo ati yaanne iddoo namni si yaanne iddoo firri kee yaanne londa sukamata chana mata lahabo lehenda sikata chana turradia era baba vajini migrato hondo sodi lihinda gahadu jayasa Yesuus ulfina sinaba ila mandara gadi sana keessatti si eeggannate waaqayyo ulfinaan ila situ ameen hin jenne ila dakatti si eeggamiti waaqayyo gaaratti godheera waa'ee kee mandara gadii keessatti haasa'u miti waaqayyo waa'ee kee ol buteera biyyiim laga qarqaratti beekam biyyiim siree caccabduu tokko irratti beeka biyyiim iddoo salphinaatti beekam biyyi abdii kutachuudhaan beekam biyyi waggaa dheeraa turuudhaan beeka Yesuus garuu waan haaraa godhee lafaa kaasa ila kun barana sirratti ta'an jedhan meen jedhika ila mana keerratti taa'ee dakatti seegu akka xiqqoo wayitti si tilmaamu akka waan dhimma hin baafne wayitti si shallaguu danda'u lootana maya ayituuno seekada levranda gahatu jayas inni waa gochuu danda'u humni waaqaa inni namaa hiikuu danda'u inni abdii namaa haaressuu danda'u inni seenaa namaa geeddaruu danda'u inni mul'ata namaa haaressuu danda'u inni abdii dhume haaressuu danda'u inni dukkana namaa ibsuu danda'u Yesuus